ulfaatu saba waaqayyo galanni waaqayyo faatu jira iddooni ani gaarummaa waaqayyo dubbachuudhaaf waan tokko nallee yaasisu kararraa jinis gaanu bara 2012tti fakkaata bara sana reefoos gallaa mucaan tokko bukkee koo jirti amma mucaatiin illee biyya deeman biyya galanii jiru obboloota koo yeroo sana rakkannu yeroo isaanii isa kaasanitti dubbatanii nama fuutee mana keessa galuudhaaf illee yoofta jedhanii yeroo isaan dubbatanii yeroo sana mana kiraa birribbaa fi 300 galla ture safara maaramiinuu ta'uu dideennan achi as dabarree isa dhumnes immoo birribbaa fudhanii mana kiraayii fudhanneetu teenyu waan irra teenyu illee hin qabnu waan tokko jechuudha qodaa mana keessaallee waan tokko illee hin qabnu intini rukutannee waan barisha sanyii gubbaa sana muka rukutanneeti akkas daggagalee teenye irra teenya ture nama fuunee galuudhaaf illee yoomnaa buna gaafa ayyaana waggaa nama waamuudhaaf illee maalirra teessimnaa namni waan irra dhufee taa'e dhuguu hin qabu jennee baay'ee illee yoomna turre jennaanii gaafa sana ayyaana waggaa inqixaaxashiitti galuuf jedha ji'a 12ffaa keessatti fakkaata jennaan obboleettiin kun ka'ii lagana raajii tokkotu jira nama sagalee waaqayyoo irra jiruudha naa jette gaafa isheen safara kanatti na fiddeertu na dhufee gaafan dhufee jedhu ani yeroo sana manni kun akka kana miti jechuudha bakkeedha keessi isaa bakkeerraa illee gaafa waaqeffannu namni nama argaa akka kana duudee jiru jechuudha jennaan raajiin kun in kanatu turan gaafan dhufee dudda duba taa'e jedheedhuuti dhufanii naaf kadhatanii yeroo sana uba qonkoo kana keessaa na dhukuba ture namni yeroo hundumaa kana keessaa si dhukubu jirtaa kayin jedhan yeroo sanatti ka'uu hin dandeenye jechuudha seexannis yeroo sana immoo tooftaa hojjetee ija jalaa ministeera waan ta'eef nan dhaabadde achi dhufanii naaf kadhatanii atillee jedhanii jireenya keetti baay'eellee yooftaa wanti lafarra jiru kun siif hin mijanne siifis hin taane ati garuu wanta waaqayyootti gungumtu qabda yeroo hundumaa halkaniif guyyaa deemtee gaafa mana namaa dhattu hin hawwita gaafa nama argitu hin hawwita garuu yeroo dhiyoodhaasitti balbala banamaan sirratti banasiin jedhanaa jedhanii raajiin kun natti dubbatanii ishi jedhee anis amalee waaqayyoon nan fudhadhe nan galee gaafa sana obboleessi abbaa manaa kooti kanaa wajjin dhumne gaafa dhumneen nu birri tokko illee hin qabnu waan tokko buukii keenyarra wanti tokko illee hin jiru yeroo sana birri biyyaa fidannee dhumne amma nu gargaara jennee birri 3,000 wayii fidannee dhumne ishee mayyuu yeroo sana mucaa kona na jalaa dhukkubee turre mana qorichaattis babaafne birri baafne finne jennaanii isa kaasaniiti balbala banamaa sirratti baneeraa birri tokko kana fuudhii galiiti kiisi kee keessa kaaddu jedhanii abbaa manaa kooti kanaaf laatan jennaan ishi jennee birri tokko kana fuudhee inni kiisi isaa keessa kaatee gaafa fuune galle jennu balballi addaan irratti baname iddoo taa'umsa keetti siin jijjiira haala mana keetti siin jijjiira naan jedhee karaa raajii kana raajiin kun nama qalbii isinitti hin fakkaatin nama waaqayyoo fidee akkeetti iddoo kana dhaabee isinitti hin fakkaatin iddoo kanarra wanti jiru wanta addaadha abiddatu irra jira nama kana nama qalbitti hin fudhatin waaqayyo akkasumaan fidee sirra dhaabe miti maalifi gaafa akkas jedhame sagalee waaqayyoo nutti dubbate jedhu maali namni kun yoonaa waan isin dhibu yeroo sana hojiin hin jiru agabu wajjin bullee beennaa biyyi kun biyya haaraadha nuuf waan ta'e waan tokko keessa hin beennu garatti galagalanis hin beennu gaafa jenne raajinnu kadhatanii gaafa jedhanii inuma deddeebine torbee sana keessa bilbilli adda abbaa manaa korratti dawwalamutti kee kunis hin waamaa sunis hin waamaa ati dhuftee waan ittiin dhugaa baatu qabda balbala banamaan sirratti bana arraa kaasee kiisiin kee duwwaa hin ta'u eebba addaan si eebbisa siin jedhe waaqayyo jedhanii dubbatanii arra waggaa 3 jechuudha seexaniin motooftaa addaa qopheessee akkan dhugaa dhufee sin baaneef immoo godhameera garuu nanaa isaan ture maaliif bara sana yeroo raajiin nutti dubbatan dubbiin kun maaliif nu rukattafee arra waaqayyoo fagalatu hojii humnaas iyyuu hojjennu malee waaqayyoo akka namaatti numa jiraachisaa waan barinni mana keessa irra teenyullee waaqayyo ija namaa nu buuchisee waaqayyoo hunda isaa fide mana keenya keessa gasheera nama kana daraa nama qalbiitti hin fudhatina namni kun nama qalbiimini wanti isaan dubbatan lafa hin bu'u garuu murteessaan laphee keessanii amanaati fudhadhaa
wanti isaanitti dubbatan hundumtunaaf raawwateera waaqayyo isaanii eebbisu eebbaddaa isaanis kan kanarra caale waaqayyo irratti tabanu isaan dhufanii biyya fagoodhaa dhufanii akka isaan harka isaanii irratti fayyanis nana mana lafa kanarra wanta guddaatu jira kanaan duras wanti natti dubbatame jira waan ta'eef isaas na raawwatame akkan dhufee dhugaa bahu waaqayyo na gargaara waaqayyo isin eebbisu. Galateeffadhaa fi waaqayyoon.